Nagaa Waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu har'a akkamitiin jireenya bara baraa arganna wanta jiru irratti isinitti haasa'uun barbaade na wajjiniin tura. Ifa keetan jiraadha ifa jireenyi koo. Ashama akkam jirtu an maqaan koo Boonsaan jedhama. Viidiyoo kana irratti yeroo hundumaayyuu wantoota afuratti nama jajjabeessan jireenya istaayilii jireenya hafuuraa akkamitiin akka jiraatamu yeroo hundumaayyuu walii wajjin baranna. Video kana yookiin immoo channel kana warri haaraa ta'an subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Waaqayyo bakka jirtanitti isin haa eebbisu, eebbifama. Akkamittiin jireenya bara baraa argachuu dandeenya wanta jedhu irratti seerota gurguddoo afur sagalee Waaqayyo nu barsiisu isinittiin himuun barbaada. Isaanis seera hafuuraa arfan jedhamu. Seera tokkoffaa irratti Waaqayyo si jaallata akkasumas karoora addaa siif qaba. Macaafni qulqulluun yeroo dubbatu Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 16 irratti Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jalate kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf miti jedha. Kanaaf Waaqayyo si jaallata. Waaqayyo jaalala siif qaba. Waaqayyo akkasitti hin uumne. Waaqayyo waan si jaallatuuf nama godhe bifa namaa fakkaattii namaa siif laatee si uume. Kanaaf Waaqayyo si jaallata. Akkasumas immoo Waaqayyo karoora addaa siif qaba. Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti sagalee Waaqayyo yeroo dubbatu hattuun hatuudhaaf balleessuudhaaf qalluudhaaf dhufti an garuu hoolonni koo jireenya akka isaan qabaataniif jireenya irraafaa ta'e akka isaan qabaataniifan dhufee jedha. Waaqayyo nu jaallachuu qofaa utuu hin taane karoora adda ta'e nuuf qaba, yaada adda ta'e nuuf qaba. Jireenya irraafaa akka ati jiraattuuf, jireenya bara baraa akka ati qabaattuuf, jireenya sirrii ta'e, jireenya gaarii ta'e, jireenya Waaqayyotti tolu, jireenya ati itti uumamte jiraachuudhaaf Waaqayyo si uume. Kanaaf Waaqayyo karoora addaa siif qaba. Waaqayyo si jaallata, Waaqayyo karoora addaa siif qaba. Maaliif jireenya Waaqayyo siif yaade kana jireenya eebbaa siif yaade kanatti jiraachuu dadhabde? Sababiin isaas seera lammaffaa amma ilaaluuf jirru irratti ilaalla. Hundumtuu Waaqayyotti gargar ba'aniiru. Roomaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti hundumtuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyos isaanitti hir'ateera. Hundi keenya iyyuu cubbamneerra. Hundinuu yakkaniiru ulfinni Waaqayyos isaanitti hir'ateera. Namni karaa mataa isaarra waan deemeef Waaqayyotti gargar ba'e. Fedhii mataa isaarra waan deemeefis Waaqayyotti gargar ba'e. Utuu Waaqayyo namaaf karoora qabu, utuu Waaqayyo nama jaallatu namni Waaqayyotti gargar ba'e. Waaqayyotti gargar ba'uun cubbuu jechuudha. Waaqayyotti gargar ba'uun fedhii mataa ofii irra deemuudha. Waaqayyotti gargar ba'uun yaada mataa ofii irra deemuudha. Isa Waaqayyo namaaf yaade, isa Waaqayyo namaaf karoorse. Isa Waaqayyo nama jaallachuudhaaf nama uume dhiisanii jechuudha. Kanaaf namni Waaqayyotti gargar ba'e ulfinni Waaqayyo sitti hir'ate. Kanaaf namni Waaqayyotti gargar ba'e kuni Waaqayyotti deebi'uudhaaf karaa ce'umsaa isa barbaachisa. Kanaaf akkamitti Waaqayyotti deebina? Akkamittiin karaa ce'umsaa kana argannee Waaqayyotti deebina? Isa jedhu seera sadaffaa keessatti ilaalla. Seera hafuuraa sadaffaa irratti kan nuti ilaallu Yesuus Kiristoos tokkicha gara Abbaatti ittiin deebinudha. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyotti araaramuu dandeenya. Karaa Yesuus Kiristoos Waaqayyoon beekuu dandeenya. Karaa Yesuus Kiristoos jaalala inni nu jaallate, karoora inni nuuf yaade jiraachuu dandeenya jechuudha. Eebba jireenyaa isa bara baraa, eebba jireenyaa isa Waaqayyo nuuf yaade sana, karoora adda ta'e nuuf yaade sanatti deebi'uu dandeenya jechuudha. Yoo maal goone yoo karaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyotti araaramne jechuudha. Inni bakka keenya du'e. Utuma nuti cubbamoota isaanii jirru Yesuus Kiristoos nuuf du'uu isaatiin hammam akka nu jaallate argisiisa. Roomaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8. Qofaas otoo hin taane du'ees du'aa ka'eera. Waaqayyo siif du'eera. Akkasumas immoo arfii du'aa mo'ee lammaffaa jireenya siif kennuudhaaf, lammaffaa si jaallachuudhaaf, lammaffaa karoora siif yaade siif deebisuudhaaf siif du'e. Inni karaa tokkicha gara Abbaatti geessudha. Yesuus Kiristoos deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee gara Abbaatti kan geessu karaa kan biraan hin jiru jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti. Isa qofaa beekuunis gahaa miti. Isa arfaffaa irratti Gooftaa Yesuus Kiristoosiin akka fayyisaa lubbuu keenyaatti godhannee fudhachuutu nurra jiraata. Isa booda jaalala Waaqayyoo nuuf akeeke karoora ajaa'ibaa inni nuuf yaade jiraachuu jalqabnaa jechuudha. Karaa Yesuus Kiristoos jaalala Waaqayyootti deebi'uu dandeenya. Karaa Yesuus Kiristoos jaalala Abbaatti deebi'uu dandeenya. Karaa Yesuus Kiristoosiin
karoora waaqayyo nuuf yaade isa ajaa'ibaa sana jiraachuu dandeenya jechuudha. Yoo maal goone yoo jireenya bara baraa Yesuus Kiristoositti amannee fudhachuudhaaf qophoofne jechuudha. Kanaaf Yesuus Kiristoos karaadha. Yesuus Kiristoos dhugaadha. Yesuus Kiristoos jireenyadha. Jaalala abbaatti karoora abbaan siif yaadetti deebi'uudhaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu kee gootee fudhachuu danda'utu sirra jiraata. Yesuus Kiristoosiin fudhachuun dirqamadha. Isa simataniif immoo aboo mucummaa isaaniif kenne. Yesuus Kiristoosiin karaa amantii keenyaa fudhanne. Efesoon boqonnaa 2:8-9 yeroo dubbatu isin ayyaana waaqayyootiin karaa amantii fayyifamtan. Inni immoo kennaa waaqayyooti malee gochuu ofii keessanii miti. Hojiidhaanis miti. Namni tokko illee akka ittiin of hin jajne jedha. Yesuus Kiristoosiin yeroo fudhannu jireenya haaraa shaakallaa jechuudha. Jireenya isa kanaan dura waaqayyo abbaan nuuf yaade karoora adda ta'e jaalala adda ta'e isanii nuuf yaade sana shaakallaa jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo fudhannu karaa kadhataa dubbanneeti. Kadhata jechuun waaqayyotti haasa'uu jechuudha. Kadhata jechuun namaaf waaqayyo gidduutti haasaa gaggeeffamu jechuudha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keenya erga goonee fudhanneeti karaa kadhataa itti dubbanneetu keessa keenyatti amannee afaan keenyaan dubbannee isa fudhannaa jechuudha. Gooftaa kana akka fayyisaa lubbuu keenyatti fudhachuu feeta jirta yoo ta'e keessi kee garaan kee murteessee yeroo ta'e kadhata kana walii wajjiniin kadhanna. Kadhata kana walii wajjiniin haa kadhannu. Gooftaa Yesuus sin barbaada. Fannoo irratti waan naa duuteef sin galateeffadha. Gooftaa jireenya kootii godhee sin fudhadha. Isa tifeete akkan ta'uuf immoo namas jaallatu namasiif bulu namasitti qabame jiraatu na godhadhu. Jireenya bara baraa waan naaf kenniteef sin galateeffadha. Maqaa koo galmee jireenya bara baraattis waan na galmeessiteef sin galateeffadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin Ameen. Ifa keessan jiraadha, ifa jireenyi koo. Yesuus maqaan isaa maqaa miidhagaadha. Yesuus maqaan isaa maqaa miidhagaadha. Jilbi hunduu isaa jilbeeffata. Maqaan isaa maqaa miidhagaadha. Yesuus maqaan isaa maqaa miidhagaadha. Yesuus maqaan isaa maqaa miidhagaadha. Yesuus maqaan isaa maqaa miidhagaadha.
ኢየሱስ መቃንሳ መቃመቃጫኑ ኢየሱስ መቃንሳ መቃመቃጫኑ ኢየሱስ መቃንሳ መቃመቃጫኑ ኢየሱስ መቃንሳ መቃመቃጫኑ ደፊቆቱ ገራይቱ አሙማ ኮቱ ገራይቱ ደፊቆቱ ገራይቱ አሙማ ኮቱ ገራይቱ ደፋ ኮታ ገራይቱ አሙማ ኮታ ገራይቱ ደፋ ኮታ ገራይቱ አሙማ ኮታ ገራይቱ ደፊቆቱ ገራይቱ አሙማ ኮቱ ገራይቱ ደፊቆቱ ገራይቱ አሙማ ኮቱ ገራይቱ ደፋ ኮታ